dubbata yaada nama agarsiirraan fudhattuu ta'e kophaa kee dhattee mana keetti ta'uu dandeessa. Yoo waa'ee shamarraa haasamaa jirame yaada booshiidhaan fudhu, yaada lammiis fudhu, yaada sabboonaa jamiilaas fudhu. Akkasitti deemu gaariidha nama dhaggeeffadhu al tokko tokko. Kophaa koo kasa jettee amarra akkasi jettee si galee kophaa kee murteessa. Amarri fe'ee keessattuu warri naqxanyaan anaa miti kan jedhu. Naqxanyaan diinummaan horis arras mubaarakii biti. Si galee kun beekamaa dhaabbataadha. Jala muramee jechuudha. Garuu nama qabuu inni jedhu kun ni gidiidha. Siinan jalaa jira. Nama qabuu inni jedhan kun ni gidii yoo taate lees goo ni gidii ta'u ammas nan jedha irra deebi'e jechuudha. Lakkii immoo obbolaa keenya warra miskiina ana biikooti bakka gaarii jira. Nama qabee biyya obbolaa koo miskiina immoo achi qabsiisee maallaqan gaafachiisu. Mucaan arsii fakkeenyatti siree kenna. Mucaan arsiisuu qabamee maallaqa akka haati itti bu'aatutti abbaan itti bu'aatu hunda keenya tarkaanfa. Maallaqni eessaa beekama nama seenus walumaan arginu. Asatii sagantaan ijoollee naannoo walitti dirmatee maallaqa buusee waan qaburraa kennatee baafata. Kenninee hin jiru. Kennatanii baafatan akka ta'anii kiyya jechuudha isaan siranii. Kanaaf wanni sun akka deebi'ee haadha hiyyeessaa irratti hin dhumneef akka haadha hiyyeessaa irratti deebi'ee hin dhumneef waan akkanaa kana haa dhaabbatu nama jedhee dubbii koo isinirraa gabaabsuudha. Waan takka dubbachuu barbaada. Isin martinuu dhagahaa ture akkuma namni akkuma yaada ofiitiin kennata. Tokkoffaa Ahmed osoo ilmi keenya miidhamee jiru deebistaafi waliin qabdee deebistaa. Ahmed ilmi keenya dhugaa dhabee inni keenya dhugaa dhabee ka jettu waan tokko sii galchuu danda'a. Dhugaadha sun. Mucaan keenya osoo miidhamee jiru waraanamee jiru jaratu iyyaa eenyutu san godhe akkamitti goone. Yeroo tokko himata wallaalanii jaarsa abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaran jedhan. Nutu mucaa keenya ka waraaname san dura gadi baasuu dhiisneet mucaa isaanii ka tumamaa jiru san mul'isneet dubbii Ahmed malee mucaan keenya hin miidhamne namni jedhu asirra dhufee haa dubbatu mee namni jedhu dhugaadha. Miidhama keenya san dhiisnee miidhama namaa gadi mul'isne wayita kana dubbiin nutti deebite. Sigalee Ahmed osoo dura waraanamuu keenya san uummata kana gadi baasne hadda xiqqaaf guddaa cal'isee dubbii tana keessaa sodaatee hin bahu ture. Dubbii tana tuu dursa gadi bahe. Kanaaf dubbiin nutti deebitee sodaanne malee jarri nummiini namni jedhaa jiru Ahmed asirra hin jiru. Dhugaadhaan hunduuyyuu kanutti dhagahame durandoo namni keenya qoosaase. Erga Mubaarak mucaasan fidaa dhiiga isaa laallaa jedhee uumuu jedhe booda namni rifatee of duuba deema. Dura wanti kun feekiyyuu ta'inna mucaan kennaa tumame hin sobabeeta namni yaadaa deema. Anuyyuu jedhee jira. Dhumaan mucaan keenya waraaname akkamitti osoo mul'atin mucaa kana baasanii mul'isan jedhee namni rifataa ture. Ammallee yoo ta'e mucaa keenya haa yaalan haa yaalan. Akka sabummaatittillee akka oromummaatittillee akka mucaatittillee miidhamee jira miidhamee jira. Dubbii kana akkas goona wal ajjeesna wal akkas goonaa dhiisnee dhugaan jirtu maalinni hayyuu irraa haa dhageen dhugaa teenna haa deeffanne. Amma tuma deeffachuu dhugaan bar ilma bara rabbi namaa kennaami dhugaa teenna argachuu malee nama qabnee nama saniin doorsisuu osoo hin ta'in dhugaa teenna akkamitti deeffannaa irratti haa haasa'u Ahmed. Akkasi walii haa gallu malee amma mucaa keenya kama daa'e ka waraaname ka waan mara ta'e kana achitti dhiisnee jarri ka ofii kana lallabataa jirti. Maa lallabatanii miti. Ajjanii jirta yooniinuu gisee tokko keessa tareetu dhugaa nu deebisaa jiru. Nutu tuqee dura mucaasa nutu tuqee jedhaa jiran. Dubbiin isaanitti akka deebitu haa hojjennu malee hadda mucaasan qabne wanti ni goonu maa dhugaa keenya dhabna. Kana ani wanti jedhuu barbaadu. Mubaarakiin hiruu amanka jedhee argee Jamiilaan kana fudhadhu laaf. Ani kana fudhadhu Jamiila. Maal jennaan mucaa keenya waraanname mucaa keenya san isaantu dura nu gahee dhugaa si kana jabarsiisudha. Dhugaa jirtu arginu nami jiran yoo gariin
jechuudha fakkeenyaaf tokko amaariyoo fi talabarraa haadhumtu mucaan keenya waraanameera yes nuti gama mucaa keenyaa gorraa jechuudha nurraa ta'an irraa keenya nutu qanii tunnaa jechuudha ammas immoo mucaa furmaata sinii mala furmaata mucaan keenya bakka meeqa waraaname bakka lama yoo ta'e bakka lama isaa waraananii gadhiisu bakka tokko yoo ta'e bakka tokko bakka shan yoo ta'e bakka shan mallaqa immoo nuti oromoon guunnee qabna iyyaalan namjaa keenya assalaamu alaikum walfixuun hin barbaachisu waraananii gadhiisu amaaree ayaalatu fixadha jechuun gama kanaan mucaan ila ammoo mucaa dhageeffata ammoo la mucayyoo amma amaara qabee dhuguu yoo ittiin naggaduuf deemaa jiraate garuu yoo amaara ittiin naggaduudhaaf qabee deeman harkaa qabee deemuu jiraate nuti kana hin hayyamnu moo jechuudha kan argaa jiru moo jechuudha mashantamaa kuma afurtamaa maalamaa mallaqa dhadhimma qabnu hawaasa galaana qabna hawaasa guunnee qabna hawaasa yoo taate gaafa bishaan kadhatte aannan sii gadu qabna jechuudha rakkoo maallaqaas hin qabnu dhugaa walitti himmatana jechuudha yoo na argaaf qabee raate nama sadiitti dhiyaatu gabbaasee hidhataanan gudduura waraanee agadhiisu yookaan immoo kana jiidha kun jechuudha karoon jagamu yakkatee dubbee jireenya qaqqabina fixanne amaara wajjin isin teenyu amaara wajjin hin taa'ina salaamu alaikum Gaafatanaan hoolota fixate dubbadhaan namni bira. Waan tokko waan furmaataa jedhu waa dubbadhee dhiisaa lammee waa jedhu yaa saba kiyyaanii pilaatfoormii kanatti yoo dhufe waan tokko garuu siif hima ijoolleen gammoojjii sahaaraa kana keessatti rakkachaa jirtu sanyiin qabdu namni haadhasaa abbaasaa dhiisee jireenyi naaf fooyyofti jedhee manaa bahe sanyiin qabu gosan qabu rakkataa kana na caalaa hundi keessan ni beekadhee yaadaa adduma keessan jiraa waan tokko waan siniin jedhu gaafa dubbiin dhuftu eessaa dhuftee maaliif dhuftee akkamitti dhuftee garamitti baatii jennee eegga laallannee gadi haa baafnu gadi haa baanu tokko lama rakkoon akka kanaa kuni gana boodallee itti fufuu danda'u namni immoo gidduu kanatti rakkatu hiyyeessa ijoollee hiyyeessaati mucaa keenya dhiyoo kana liibiyaa keessatti erkii dhabdee jidhamee garafamtee dubara sana argitaniittu dhiiga boonye akka oromoottan dhiiga boohe natti dhagahameera wanni akka kanaa kana caalaa bor babal'achuu danda'a an wannan irraa jibbe biyyi kanarraa wanni kun tokko eegga lola dhuunfaa taatee maaliif gara sabaatti jijjiiramtee baaf saba qabattee gadi dhufte lama maaliif gumaa taatee gumaa immoo saba gaafachuu jira maaltu geesse isheen kun kana boodallee akka itti fudhatu wanni kun akka addaan hin cinne hubannee haga danda'ame akkuma rabbiin isinitti himaa namoota as jirtanis ta'ee nama haga ammaatti dubbattanan arge waan hamaa sinirraan arge meenjatti si hiikan garuu dubbii yoo karaa dhufteef akkatti immoo oofamuu qabu qajeelfatanii ni gadi baafne dubbiin deebitee nu gubdi nutti deebiti waan maasin jechaa jirta akeeka dubbii beekkachaa akkaataa itti artikuleet godhatan tolfataa gadi taa'anii manatti deebi'anii nama mari'achaa yoo dubbii gadi baafatanii dubbiin galma godhattii dhumni ishii bareetti emotionally wanni dhaqnee tuttuqnu faayerbaalii ishii hamaa kun immoo deemtee nama asirraa dhaadatu nama asirraa dubbatu nama asirraa maal jedhu miitii otoo hin taane nama ijaaf gurra juluunfatee warra isaa dhiisee jireenyi naaf fooyyofti jedhee barahaatti deemutu bineensa harka bu'a gaafa bineensa harka bu'u nama sana fayyisuu dadhabna nama sana oolchuu dadhabna dubbiin keenya waca taatee hafisoo polotikaa waan dhibiiti folooyirii barbaaddachuu waan dhibiiti folooyirii ofii gammachiisuu dubbachuu waan dhibiiti rakkoo jaamaatti dhufu nama baay'isawee ijaaf gurra qabatee barahaatti deemachuun jaamaa bakka yoona dabarte naa dabartu yookiin nan du'a dheedee ijoollee kana immoo fayyisuu kan dandeenyu waan har'a dubbannu waan har'a goonu waan har'a hojjennu yoo kallattii qabataa deemte yoo dubbiin qabbanaa deemte yoo keessattuu wanni saba qabatte wanni maqaa sabaa dhahatte kun wanni maqaa maallaqaa baay'isawee nigdi wanni amma deemaa jirtu nigdi kana sirriitti jala murriyaa qaban na amana isa maqaa sabaa maqaa maaloon nigdi jala nama argatanii human jaamiintii human traafikiingiitiin nama argatanii birrii funaannatu jalqabamaa
emotionally jechan darbatiina obbolaa kiyya sin jaaladha sin kabajaa galatoomaa. Ayyee galatooma gaarii. Yaada kingirraallee waan oddadhu nan qaba. Amma akka sabaatti maqaa baduu hin qabu. Kanarratti waliin gala. Ammallee akkuma inni jedhe haasoyne waan haasofnurraa haasofne waa'ee warra karaa biraa jire waa'ee warra diinota keenya haasofne ammallee dhugaa akka inni jedhe dhimmi mucaa keenyaa salphatee ilaalamuu qabu akkaataatti yaalchifannu kun adifaa taate yaalchifanna mucaa keenya garuu precondition mucaa namaa gadhiisaa bakka Ahmed King dhaga'u jirta King mucaa namaa yoo gadhiisame maal sitti fakkaata mucaa namaa gadhiisuun furmaatan ta'u furmaatan fidu bakka balleessii uummata keenyarraa dhaabuu hin danda'u mucaa namaa gadhiifamuun waan gaarii natti fakkaata ammoo mucaa keenya akkaataatti yaalchifannu godhaa waan dandeenyu walitti haa buusnu mucaan keenya haa yaalamu nuti maallaqa diinaas hin feenu mucaa keenya akkuma ijoolleen kaleessa Mubaarak fa'aa Asliin fa'aa jedhan sanatti mucaa keenya ni yaalchifanna isa warra ani yaada kiyyaa fi abbaa giddii sana takka tokko isaayyuu hin fudhatu yaada abbaa giddii fi kiyyaa naasaanii na argi of tuulummaa jaallatama isa akkasii sana hin barbaadu Jini waan asliin faasaan gartee mucaa keenya yaalchifanna gumaa diinaa hin feenu diinni mucaa keenya nuti saba guddaa kana jalatti mucaa tokko nuti yaalchifachuu dandamnaan diinni nuuf dhimma yaalchisuuf hin qabu maallaqa diinaallee hin feenu ammoo warri sababa kanaan gootanii geemii qabdan gara fuulduraatti akka diinni sin cinaa dhaabbatu waan kana sababa godhatanii diina biratti jaallatamuuf saba keenya maqaa tureessuuf utaaltan dhiisaa mootummaa deggeruun mirga keessa mootummaa deggeruun dhugaa ilma Oromoo waraanamee dhoksuu wajjin waliin qabatu siin waan deggertan jala dhokattanii dhugaa ilma Oromoo waraanamee dhoksuuf kaleessa warri yaaltanis ni jiru ni beeku sana jechuun kiyyammoo waan kana keessa harka qabduu hidhamuuf waraanamuu qabamuu mucaa kanaa wajjin walittidhaa qabadhu hin keessan jechuu miti garuu kaleessa kana sababa godhatanii beekamtee argachuuf wayin jaallatamuu fi ekelee xuruunoo ekelee feernoo jedhamuuf dhugaa Oromoo warri dabsitanis jiru dhaabbadha yoo dhagaa jirtu yoo dhagaa jirtan tees walii dabarsaa Mubaarikillee warra jala dhaabatetti of jaallachiisuuf ekelee xuruunoo wal jechisiisaa turtan kaleessa sun immoo gaarii miti dhugaa saba guddaa kanaa dhoksuuf dhugaa saba guddaa kanaa dalga balleessuunis gaarii miti mucaan keenya dhugaa qaba dhugaa qaba waraanameera dhimmi isaa dhangala'eera dhiiga isaa dhangala'eef waraanamuu isaa kanatti immoo gumaa hin nyaannu